maqaan koo Damee Abarraa jedhama. Agituu kanan beeku yeroo dheeraadhaaf ani miseensa maatii isaaniiti. Isheen ijoollummaadhaan biyya kanaa deemtee Xaaliyaanitti barumsa baratte as deebitees hojii biyya kanatti yaaltee turte. Garuu ta'uu dinnaan biyya sanitti deebitee achitti lubbuun ishee darbe. Amalli ishee xiiqeffattuudha. Xiiqeffattuun talaati mo'achuu malee mo'atamuun barbaaddu waan qabde san hin dhiistu. Yeroo tokko biyya kanatti investii godhattee dhufna yeroo gabaabaatti kan deebii irraa argattu daldala yeroo gabaabaatti si deebisu maaliif hin galle lakki yaani hawwiin kiyya qonna keessa hin jiraatte qonna ammayyaa eegaluudhaaf waa tokko calqabdee turte biyya kanatti. Egaa akka maatittis ta'e akka biyyaattis akka lammiittis baay'ee nama gaddisiisa. Waa baay'ee irraa baratu dhalli namaas waa baay'ee irraa barata. Arjummaan jira, fayyaalummaan jira, quuqqama lammiidhaa qabdu jira. Mirga dhala namaatiif walumaa galatti tattaaffiin ishiin goote waan guddaa waan ta'eef akka kanatti lubbuun ishiin darbuun baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo dhiiga ishee haa deebisu malee maal jenna nuti. Waan agiturra waan dubbatan baay'eedha garuu waan agiturra wanti dubbatamuu danda'amu tokko bakka haala mijannee fi bakka nama tokkoof jireenyaaf hin mijanne keessatti milkii nama gonfachuu dandeesse waan taateef fakkeenya dubartii cimtuu fakkeenya dubartii keessuma uummata sadarkaa baqattummaatti jiraattu keessatti immoo nama sadarkaa olaanaadhaan fakkeenyummaa guddaa qabdudha. Agituun mucaa magaalaa taate ammoo waan baadiyyaa warri keenya maatiin keenyatti jiraatan jireenya sana biyya sana keessatti practice gochuu danda'uu ishee fi sanaan milkaa'uu danda'uun ishee waan guddaadha. Inni biraan agituun baay'ee garaa namaa laafuu qabdi. Garaan ishee baay'ee namootaaf laafa. Isa kana immoo biyya kanattis waan baay'eedhaan agarsiifteetti nu wajjinis hojii baay'ee gurguddaa hojjechuudhaaf yaada qabdi turte. Baalee Roobeetti hospitaalli warra sammuu isaanii darbe yaalu psychiatric hospital kan Baalee Roobeetti ijaaramaa jiruuf qarshii guddaadha kan isheen fundraise gootee biyya alaarraa fiddee hospitaala sana gargaaraa jirtu. Isa qofa miti qeessota achi jiran wajjin dubbachuudhaaf yaaleera. Ammallee doonaroota yookiin immoo warra qarshii kennuu danda'an dhaabbilee gurguddoo biyya alaa itti fufiinsaan akka isaan qarshii argachuu danda'an gargaarsa taasifteetti. Inni biraan Agituu wajjin anis kan dubbachaa ture qotee bultoota Oromoo naannoo kana jiran keessumaa naannoo Salaalee fa'aa aannanii wajjin warra wal qabatee jiru kan dhuftee leenjisuudhaaf isa kanaaf immoo teekinooloojii xixiqqaa oomisha aannanii isaanii kana gara sona biraatti dabalanii guddisuu akka danda'an hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabna turre. Egaa hin taane fedhii waaqaan ta'a. Akkasumas horsiisee bultoota karrayyuu jiran gargaaruudhaaf hiriyaan keenya tokko wajjiniin waliin roobaa bulgaa wajjiniin waliin dubbachaa akka turan odeeffannoo qabna. Maqaan kee Maammoo Gadaati. Agituun intala cimtuudha, intala murattuudha. Intala waa tokko hin sodaanne biyya ambaatillee dhattee namni biyya ofii keessatti illee muka keessa bosona keessa deemuu bakka hin dandeenyetti biyya bosonaa biyya ambaa dhattee too waan hojii kana hojjetu hojii kana yaaluun isiidha. Cimina isiidha agarsiisa. Wanni mudate wanni namatti dhagamu nama hundattuu dhagama ana qofatti miti. Oromoo hundattuu dhagamee jira. Ilma namaa hundattus immoo akka addunyaatti illee nama hundattuu dhagamee jira. Intala karoora guddaa akkanaa qabdu intala boru waan guddaa hojjettee fakkii guddaa biyya kanaafis ta'ee addunyaaf illee ta'uu dandeechuu irratti miidhaan akka kanaa ga'uudhaan baay'ee waan nama gaddisiisu. Kuni waan nama keessaan baane. Egaa Agituun muuxannaa horii horsiisuu kana naannoo Wanjii Shawaa Wanjii bakka jedhanitti gamasitti bakkeen isin warri isiidhaa jiraataa ture. Naannoo sanitti yeroo baay'ee hoggaammanni barnoota cufamu baadiyyaa deemteetti
baadiyyaa bira aadaa kanas akka barattu afaan oromootis akka maatirraa sirriitti barattu abdii qaburraa abbaan gamas ergatu gara baadiyyaatiin ergaa achi barattu immoo warri horii qaban kana wajjiniin ooltii ilmaan re'ee kana maal waan adda addaa kana wajjiniin taphachaa jire turte jechaadha. Kanarraa fe'iin jaalalli horiidhaa kun jaalalli re'eedhaa kun kan keessatti uumamuu danda'e hojii hoosan baadiyyaa deemtee bu'aa daa'imummaadha warra fira baadiyyaa jiru wajjiniin qunnamtii goote horiidhaan wal qunnamtu santu fe'ii re'ee jaalatuudha kana keessatti uume.